dachas yeroo kamuu mataa ol qabadhu deeme shi mataa ol qabadhu deeme abbaan fedhe maqaa si dha'uu hin danda'u gatii kaffaluuf teessa Maamad ilmoo amma gabbaatee dhaadettaan dachas dhiifama si godhuu isaati badiidha dhiifama si godhe gadhiisi jechuun isaa badii miti yoo akka ta'u ta'e jechuudha meeshaa jaartii sossobee meeshaa irraa fuudhee namaan sodaachisaa maal jechuudha kun anjiraatu jechuudha bara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota keenya akkam jirtan baga jiraattan alhamdulillah rabbil alamin jira isinin jedha kuno fayyee isinii deebiitiin jira rabbi galanne isaa gahu maatii kiyya keessatti deebi'een jira warri na cinqamtanii mucaan kun eessa ga'e rabbi haa fayyisu jettanii du'aa naa godhaa turtan alhamdulillah amiin jedhee isin biraa geebileen jira hedduu argeen jira koomentii jalatti baay'een arge na ulfaadhaa wayyamaa edaa hagana naa yaaduu keessanii argeen jira anillee isinin jaaladha akkuma isin na jaalatanitti illee isin jaaladha kanaafuu hordoftoota keenya gama waan qabadhee dhufetti yoon dabru akkuma irriba ka'een guyyaa har'a ganama viidiyoo hedduun arge viidiyoon sunis maali dhugaan hin qallatti malee hin jettu alhamdulillah dhugaan baatee jirti dachas hedduu galatoom ulfaadhu wallahi maaliifi sadarkaa kana geessi na jala deemtee iyyaafattee magaalaa keessa deemtee suuraa kiyya nama agarsiiftee akkasitti akkan argamu kana godhuu danda'e qabsoo keetii dhugaan jechuun yoo dhugaa taatee jechuudha samaam maaliif ani wanna tokko yaada tokko hin qabu egaa guyyaa ati bilbila naaf fiddeeti jala deemeetiin hordofaa jechuudha waan ta'e san jechuudha keessattuu dachas dhugaa bakka guddaan si qaban mallee jiraad waggaa kuma buli abbaa feete caalta dhugaatti edaa namni si wajjin nyaatee dhugee si wajjin kooflee taphatee yoo si gargaru baay'ee namatti dhagama dhugaatti ani hin beekne akkanatti neene maammee akka haala kana neene akka inni akkanatti maallaqatti na jijjiiru hiyyaannillee in aynillee akkatti jechuudha kanaaf hordoftoota keenya hundi hojii ofii argata maammee baga hidhaasanii baateyyuu amma anaatu si hordofama dachaas illee miti anaatu si hordofa bakka jirtu bakka seente ana ki harka kiyya bu'uun kee noolamu Muhammad akka ana maraachitee maatii kiyya keessa na baaftee maatii kiyya keessa akka fagaad na goote siifi micayoon sun jechuudha siifi micayoon sun jechuudha micayoon santu sii caale moo ana sii caale Muhammad nyaata dhuguun keenya kana qaba yantiya ani dachas tuqu jechuun ana tuqu jechuun dhugaatti amma isaa miti ana hordofa baga akkasitti nafin garuu akka namaati akkasitti nafin ture akka keessaniiti jechuun garuu alhamdulillah rabbil alamin ijoolleeti dirreetti rabbii facaasne ijoolleeti dhaqqabadhe rabbi wajjin fi qabsoo dachas godheen dhugaatti yoo ka barbaadan taate jechuudha mana kiyya keessatti akkasitti rakkisanii hidhanii tuumamee meeshaadhaan sodaachisamee meeshaa jaartii sossobee meeshaa irraa fuudhee namaan sodaachisaa maal jechuudha kun anjiraatu jechuudha bara yoon sirraan kafalanne Maamad yoon sirraan kafalanne akkamii waan akkanaa dalayte kana gurgurtee hanqatee deebitee moo mana keetiitti ammallee mana keetiitti sababa kan kee jaartii baasuuf hin deema mana dhugaatti yoo waan fuute san hin deebisin Maamad waan fuute san hin deebisin haanumatu si hordofa ni kafaltaa gatii kaffaluuf teessa Maamad gatii kaffaluuf teessa Maamad ilmoo amma gabbaatee dhaadettaan dachas dhiifama si godhuu isaati badiidha dhiifama si godhe gadhiisi jechuun isaa badii miti yoo akka ta'u ta'e jechuudha silaa natti manii bakka ati jirtu natti manii sirraa kaffaladhatun garuu akka hojii keetii rabbi si haa kennu ani isiin hin qixxaawu ati micoo sanii jecha akkamitti maallaqa na deebistaan dhaga'ee jechuudha waan ati raawwatte garuu alhamdulillah rabbil alamin ani deebi'ee maatii kiyya keessatti amma booda
maqaa dachaas lafa kaastanii aanaa fi isinii dhugatti abdeetilleen tasgabbaa'e kalas irraa kaffalatti waan taate mana keessatti amma booda dhaab dachaasi dhaadachuu dhaabat dhiisi dachaasin bakka dhiisi naasin jedhe yoo dhiisuu baatte anaafsi walii deebi'ama abdeetilleen hin barbaachisu maqaa kiyyaan naa jecha waliin nyaatinaa rakkoo kiyya immoo waan narra ga'e anaatu hordofee anaatu bakkaan ga'a sinii galee naa jecha dachaasillee hordofinaa Muhammad illee dhiisi anaatu bakka bu'a anaatu godhaafi Muhammadii sii galee abdii yoo ka dhageessu taate viidiyoo kana hoo dhageesse dhaabbu anaafisii walitti bu'a dhaab dachaas irras dhaabadhu sii galee kanaaf dachaas yeroo kamuu mataa ol qabadhu deeme ishii mataa ol qabadhu deeme abbaan fedhe maqaa si dha'uu hin danda'u osoo nan jiru dhugaa gatii naaf kaffalteef guddaa galatoom haadha mana fiyyallee beeytee haa ta'u wallaalan haa ta'u rakkoo akkasii san sirra geessuun ishii na dhagamee jira ishiilleen ka wal dhiisnu hin taane jechuudha yoo dhugaa natti himuu baatte isiin ka wal dhiifnu hin taane garuu ati abbaan fedhistu kun danda'u abbaan fedhe anaa jira bakka ga'e amma kana booda anaa jira sii galee kanaaf amman fayyee rabbi galmeessaa ga'u iddoo hojii kiyyattis deebi'ee jira amma bakka hojiitiin jira amma booda maqaa dachaas yoo kadhooytan taate anaatu isinii godha meeshaa fuute deebisuu baannan Muhammad akeekkachiisan sii kenna laa meeshaa fuute deebisuu baannan bakka seente gara haadha keetii yoo seente si baasa gara haadha keetii geessa eessattuu na jalan baatu si galee kanaaf gurrattis jalawu ka silaa qotiyyoon iyyuu qacceniyyaa itti oromoo ka qabaan dadhabdu ana ture amma isin qabaan dadhabdii maal jechuudha kun garagalii bishaan ol yaa'aa jettee mas oromoon garagalii situ lolaa waan taateef immoo hojii kee argatte waan nama goote namni si godhe akka ati nama azabde namni illee si azabe baate dheessitee baate mi inumaa hoo qabaan isin dadhabdii inumaa hoo qabaan si dadhabdii ka abdii dhiisi ka abdii anaatu fixa abdii dachaasitti iyyuun isaa dachaasin itti dhaadachuu isaa anaatu bakka itti godha rakkoon qabu abdiin naafisa wal faama wattan teetii garuu Muhammad teetii garuu maamme akkana waliin dhiisu yoo waan fuute san hin deebisin bakki isin jirtullee dhaga'een jira quban qaba garuu bakka seente yoo waan san hin deebisin anaaf sii Muhammad homaa waliin dhiisu walii dhiisuudhaaf hin ta'in hoo irra deddeebitiin sitti hime beeki akeekkachiisan sii kenna amma booda dachaas irraa bu'i waa'ee dachaas maqaa hin kaasin ana barbaade ana barbaade ni beeytaami nama raachullee barteemi mana keellee diiguuf karoorfatteemi ana barbaade anaatu dhimma kee anaatu bakka itti godha Muhammad hoo sii galee kanaaf sii galu taanaan kanuma yoo sii galuu baate immoo akka sii galuun godha jechuudha taabditti yoo kan deebi'u ta'e abdi waan mana kiyyattaate Muhammad irraa kaffalatte dachaasi na jalaa gadhiise dachaasitu akkana godhee dachaasitu asiin bu'ee asiin kore kuni achumatti hafu amma ga'e maqaa kiyyaan nama biraa tokkon tuqina maqaa kiyyaan dachaasin amma booda maqaa isaan dha'ina siin baana abdi sii galee kanaafuu maqaa kiyyaniin barbaade abdi na dhageessame abdi gayeedhaaf abdi na dhageessame amma gayeedhaaf
waa'ee dachaas illee lafa kaa'e waa'ee Mahammad illee lafa kaa'e keessaa bahi isin jedhan dhimma kana keessaa bahi anaaf jecha lubbuu namallee balleessuun nama dhaadachuun maammee akkanan godha ture akkanan godha silaa akkanan godha dhiisi kanallee dhiisi waan mana kiyya taate kaffalattee ni ga'a garuu amma maqaa kiyyaan dachaasittillee dhaadachuu maammeellee dhaadachuu dhiisi ka maammee anarra dhiisa ana dhiisa waa'ee maammee ana bakka itti godha saniifuu dachaas keenya ati jiraadhu ulfaadhu wayyamii galanni kee ana biratti dhugaa bakka guddaa qabda mallee irra deebiin jedha ana biratti bakka guddaa qabda mataa ol qabadhu deemi nam tokko maqaa sin dha'u nama tokko maqaa sin dha'u si galee hanganan jiru jechuudha hanganan magaalaa tana keessa jiru bakka abbaa fedhee waa ta'u abbuma fedhee haa ta'u bakka rakkoon takka sirra geesse taanan anatu jiru huna tamam anatu bakka itti godha kanaaf dachee kiyya naa jiraadhu ulfaadhu wayyamii kanuma isin jedha waan gara biraa iccitii baatee immoo akkamitti akkana ta'e anaa fi Mahammadiitu wal faamasan anaa fi Mahammadiitu maaliif akkana godhuu danda'e anaatu isa gaafata anaatu isarra hubata in argadhallee immoo akkaan argad abdiin qaba bakka fedhe osee na jalaa ba'uu hin danda'u jechuudha tamam maal akka gootee micoon sun akkas ana maallaqatti isa jijjiirsisuu danda'e maallaqa kenniteefi maal akka gootee hin beekne kan ammoo adeemsa keessa nu badhee keessin beeksisu ta'a hordoftoota keenya dhimma tun aarsee dafeetiin viidiyoo kana isinii waraabee viidiyoo biraatiin wal agarra inshallah